jadi bay fi khanu dan do nama raga ba we chwati ati leenca dhibba dhiisii obboleessoo ati dala jala dem tabar dubai khessa ati saree lama namni sii kennan jiru murtii asin nandem mana shisha nagesi achi nagesi yedin nandemu turte barati khalatu do real wajjin ka'uu jettee ati hararii kaatee adaamaan dhufne murtii okay asira fiduan sura kan okay singer sisa nandemu ture shufeera khiyya hotel nagesa mana nadebisa jalalle diye si fidu nanja jalalle diye si fidu na mana anjo ture suuraa na wajji ka'uu dadar eessa bookee kaa dhufte yoo bookee ka'ee adaamaa dhufe bookee ka'ee dirra dhawaa yaabbatee dirra dhawaa hoteela bulee hoteela dirra dhawaati ganama halkan ka'ee sa'aa booda dhufe amba guma rabbiin garuu ganda keessan nan godin gada bootana maaliifin siinjee ni beeyta wayiifin siinjee amma haasaa biraa ittuma dhiis murtii waan fedhe haa godhu makiinaa eessarraan geessan obboleessa kiyya tashlingiif nusa wali guuraa turtan san gaafii takkitti kan oromoo deebisi makiinan ibroo ajajamtee bara asirraa erku jirra ka arraan kafalee makiinaa biyya alaatti ergitanii biyya keessatti hin bittanii maal goona bitta biyya alaatti irraa dhuftu bareedu taslaa bitaa jirra biroo hin sobin gaa rabbi sodaadhu rabbuma amma harkuuf deemtaami ወይ በእናትሽ okay anaaf ati geema yoom taphanna please gaafa ati feete siif qophii sin feesisu okay an ummata dhiisii sirra deemu si guys moment godha alada kana eenyutu geema qaba alada eenyu geema qaba geema qofa naa hima geema guddaa eenyu qaba ani alada kanatti hin kiyaare hojii taphachuu barbaada wallahi uksum ናም tokko qabadu intalli biraa yaar naafsi galgala alada kanatti qaba taphannu hin dandeenya harargee hojii taphachuu deemta ati micaa oromoo tokko wajjin taphatta kutaan kudha tokko eenyu si beekasi brother isin akka oromoo arsii malee namni oromoo biraa kan jirre akka isin yaaddan namni hundi ni beeka no shuf an oromoo taheetin si hojii taphadha takkaji lammata arsiin harargeen maal hunduu na wajji jiran akkanuma harargee taheetin taphadha namni sobee ani harargee taheetin taphadha wallahi uksum billahi oromoo jechuun harargee jechuudha Itoophiyaa jechuun akkuma oromiyaa taatetti oromoo jechuun harargee jechuudha lafee duudaa jechuun namni waa harkaa qabu namni waa sochoosu namni hodhu boo makiinaa fordi kana gifti jee namaa kan warri arsii motora oromooti dhiis motorri waan keessa hin jirre ona motora keessa fuunan oromoon hundisi ajaa'ibam saaddoo jee qabsoon oromoon godhuu qabu dubartii oromoodha dhiiraa basharraa hambisuudha dhugaadha sun qabsoo keessa ni beeyna eegaa silaa nutti makaan banneemi silaa osoo arsiin jiraachuu baatte oromoon hin barakattu miliyoona 60 keessaa 45 nuyi bar adeero promoshina malee mee isini namni jimaa qamoo dubartii akkasiin godha jaartii teessan fidame maal intalli teenna sibiraan kunneewo intala teessan naattuu bara harargeen fuudhuu qaba ilmaan kiyyaa achiin geessuu jeetiin hiikee no akkuma ta viidiyoo irratti argineessan wanni ta'e fakkaate intalli sibiraan kutte intala harargeetiin isii godha fuudhee isii maal akkuma intalli si raffistee kutte sanittiin geema keessa osoo namni shan silaalu bilbil si gochuu deema. Intalli harargee taa ilma harargeetti heerumtee fuulli maadiyaatii baasee hin jiru. Ganda keessan gisee heerumte garuu maallayin hin jiru, fiidamni hin jiru, shakkiin obboleessa irraa shakka, ilma adeeraa irraa shakka, fuulli maadiyaatii. Dhageessee dhageessiif ni hima. Namarree irraa shakkan akkamitti obboleessa jaartii obboleessatti amanan. Dawaadha dhiisi dhiirri arsii dawaadha kana duuba warra heerume gaafadhu. Amerikaa keessatti Oromoon harargeedha masgiida arsii jaartii bar bro. arsii jettanii jiinadha. No. Ana Oromoo fi murtii guutoon harargeedha jedhee murtii guutoon harargeeyyuu miti. An harargee jeetiin tapha dhageema san. Ati arsiidha kiyaat. An Oromoo. Sijjammar maqaan kiyaar maqaa guraa keetiin asii ma obboleessa kiyya. Oromoo keessa an arsii. Oolu gusta kamuutu naa qabaddaa dhaggeeffata. Ishi abu torba lakkaaddaa. No abu torba isaa mitiyu amaarri tokko gisee arsii dhaqee ganda guutuu amaareessa. Oromoon alaatti tokko gisee gondar dhaqee ganda guutuu oromeessa obboleessa kiyya kana ifa gaafun. Gandummaa dhiisaa qabsaa. No, it is not gandummaa. An yoo arsiin taan Oromoo ta'uu hin danda'u.
isin bar gamdummaa jettanii titi amma arsii fi harargee waliin nagaa jirtanii amma No. Naafi murtii guutoo qofaatu waliin taphata naatu murtii garafee sharafa hin qabne ofi kennee harargeen na jaalatti jinni harargee murtii guutoo nama jaamu beektu hin jirtu. Araddaa murtii guutoo beekna malee maqaan keessatti maal? Maqaan keessatti ummanni maqaa keessatti himtu qoy eenyu kiyyaa solloqa maqaan keessatti neen Junaidi Ibrahimimi. Dhaggeeffannaa siima maqaa haasaan gaafateenii nama yaamanii. Mattaawaqaan si maqaan isaa murtee. Mattaawaqaan si murtee miti. Kuni murteedha malee murtee ta'uu hin danda'u. murtii. Murtii Haarsiin qabana haarsiin naa baaste. No. Maqama keessirri ati paaspoortii keetirraa murtii guutoo jee as qabii an amma uffata guutuu baafadhee dhaabadha. Wanni ana dhibee uummata arsii Dhaggeeffadha. Mattaawaqaa kiyyaa sii fida. Akka murtee guutuu meeshaan qabdan immoo meeshaa murtee guutuu sanirraa dubbataa maa ooltan hin qabdan na fakkaatesi. No. Meeshaa isaatirraa irraa dubbataa hin jirru. Atillee Harka ofii godhee jedhaniiti irraa asa'u jiranii harka ofii godhee kiyyaan garreet. Harka ofii teessin harree gootanii bara harree lubbuu afaan hin Mee ta'in. kee ishaaraa akkanaa ni qaba ol qabi murtii. Isin bar harree saltoota sheeyitoonni keessanillee ni harree salaa. Meeshaan guddaadha boo akkam goona gaa yoo harree ittiin hin goone gadi hin ciisu. Harka laaltee yoo meeshaa beeytee hodhu obboleettiin ta'e yoo lafa jiraatti lakkoofsi naa ergi tabiraatanii itti sii dha'u paaspoortii fi mattaawaqaa kiyyee yoo nama fide ati maal gootu? Murtii guutoo osoo hin taane Miistar Seeggaa ta'uu qabda. Amma sanitti deebina san obboleettiteetiif hin ergeer viidiyoo waraabee dhagaye amma haasaa biraa dhiisii na dhaggeeffadhu waa'ee qomna garaa haasoo na geema yoom taphanna? Aya. Geema gaaffeete qabiitii baanarii naa ergi. Poostiin godhaa ani Arsii miti Oromoo guutuu ta'e ana argee qofaan ta'a. Okkoo ati silaahoo ati harargee Viidiyoo kana waraabbadha. An Oromoo guutuudha murtii ati na injifatte jechuun an dhugama harree gaafsan. Viidiyoo sana. Dhagaye. Ati yoo Oromoo guutuutti ijjatte malee silaas bar jarri keessanii beeytaami. Murtiin utuu geenyaaf. No. Ani gadi hin deebi'u ka an kaleessa Oromoodha jee Oromoon cufti na beeyti. Akka qabda. Siyaasa Oromoo jala dhawaa. Yoo akkas ta'e maaliif muummicha ministeera Itoophiyaa ilma Jimma Abiy Ahmed Ali mormitarree haga namni ganda keenyaa angorru Yoo mormin. An Jawaaritti morma Abiyyis ni morma. Lamaanu. hin mormitu lachuu ati arsii An ofiin bulaa kaleessa deem an Abiyyiin poostiin goone. Deem lallagi. ati moo ati arsii taatee Yes. assalaamu alaikum namni si joon jiru gaafa isa poosti goote namni ganda keessanii haga aangootti dhufu Qoy turi siin garsiisaam. Kiyya bocola harargee jette. Ati waan takka waadaa gali. an harargee ta'een dhufa gaafa ati namoota Yoo an si injifadhe yoo an si miidiyaa irraa hin galaa nan agartu An harargees miti. An arsis miti. An waa takka miti. An Oromoo miti. An adareedha. Harargee guddadhee jetta. akkasin jiru miidiyumarraan sii gala dhaggeeffadhu keer ani gaafa ati namoota an harargee ta'e Shoof laal murtii guutuu laal. biyya dhufuu haate jaartitee guraagtitti sayyaadde ganda dhufuu haate gaamma hin jiru muummichi ministeeras ta'e nageenyi biyya kanaa ni beeka waa'ee kan kee likkumatti beeka. Laal argitee juwaar gurgurtee kilabaan bultu ni beeka. namni injifatame bar harkan kennu laal. Reef poostiin gootu Abiyyi mana ma jedhamu jette. Amma immoo hoggaan si garsiisu jaartii teeta guraagee sayyaadde hin dhuftu biyya. Keer anaafeti geemii aladatti qabannee jirra. Wallahi murtii an geemii takkaa taphadheen beeku kaayyoo geemii Anillee takkaa taphadheen beeku. Wallahi garuu ati qaana'uu qabatta. Anaatu Addaan kanaan simbaasa dhaabbata. Addaan simbaasa dhaabbata. Gurbaan kaleessuma nu jala fiigaa suuraan wajjin ka'ee ammaan feemas Ati yoo murtii simoo'e. Ati yoo murtii simoo'e maqaa. Dhaabu. Khiyaar ati yoo murtii simoo'e maqaa maal siin jenna? Maqaa maalii moo gaafate? Maqaa baafadha. bakka inumaatu an guraage yoo murtiin namoe. Wallaahi jedhe. No, maqaa dhalaa baafadha. Ashaa Rusii. Waageen immaa uummata dalagaa. Aashaa Rusii rakkoon qabu warda tasmaammaani. Muniira Aishaa Rusii baafatta maqaa. walii galle. Namni kun keeri. Okay. Maal goona beeyta keer? Alada galgala taphanna naafsi. Alata galgala wayya. Namoota waan hin godhu siimu waan biraa siin godhu. Oromoo ajandaan baasu miidiyaa completely delay godheetiin Facebookaa fi TikTok irraa galaan. Finish. Waada. Dhumate waadaadha kun. Bakka dhis.
No. Cuftee hin galtu waan nu fayyaddu qabda. Ashaa Rusii jeetti fakkaatilee Ashaa argeetta mara koba. Wani miidiyaa Yaa Aisha Harargee maqaa balleessaa miidiyaa irraa yoo galee hin ga'u. Dhagaye murtii guutuu nu fayyadda beeta. Waan tokko nu fayyadda yeroo takka si erkannaa yoo waa wayii nu goota waan taateef cufattee galuun qabdu garuu torbaan lamaaf profaayilirra na kaayattee ganama na faarsitee eegalta hojii waan ajandaa uumuu deemtullee. Induutu murtii. Induutu ka profaayilii irra kaayatu. Induutu akka inni namoonni beekaa eenyu isa taphachiisee moo? In kaayatu. Ani Harargeedhaa bara mala soo jirta. Murtii guutuu gizee takka waan akka dubbadheetiin waan kallaan in kaayatu si aga yoo inni si kaayatu anaa isa ajjeesa. Okay. Oromiyaa regional state keessa lakkoofsa ummataatiin Arsiin tokkoffaa jee daataa banneetuma malaala jira kan Google seennee bakka kana khiyaara mucaa kana kijibsiisnee gabbuuna jechuudha. Daataa mootummaan Itoophiyaa dalagee viidiyoo baneetiin isin agarsiisa. Oromiyaa regional state keessa most populated dhagee most populated qatee laalleetuma bakka ammasumaan gabbu'aan ammasumaaf hin ol beedifama. Ayyee ol beedifee gabbu'ee rakkoon qabu. Akkas ragaan laala addunyaan amma teekinooloojii jira deema malee akkamatti kijiban oofina jira kan miidiyaa irraa hin gabbu'a. Eewwa qorata baga itti fidde egaa akkas ta'eefu Arsii fi Baalee akka adda ta'e itti fidi garsiisa. Arsii fi Baalee kutaa adda addaati Oromiyaa keessaa kutaa kudha tokko kataate Baalee wajjin ni bara. Kanas garsiisa. Isin duratti wanna godhan maas laale. Maqaan kutaa maqaa gosaati moo maqaa lafaati? Na guddisaa gisee takka. Bal'isi miti guutuu. Eegaa jara fi maxxansitan hin jiru. Baalee ka Harargeeti. Na guddisi namni mooditara qabdu. Akkana laala isa duratti wanna godha. In laal. Oromiyaa. Na guddisaa gisee takka. Kunuunsi guddisni yoo. Lala in Oromia regional state which zone has jatan more population lala jira kanya kamatti isin duratti gaafadha. Adeero Baalee miti yoo asiin Gondaritti damte wajji walitti hin dhufnu maal haasofita? Laali jira kanya lala. Isa je inni na dubbisu. Eenyu na dubbisi waati? No, irraa osisi tokko kaameeraa akka namoonni mul'atutti. Yaar na dubbisi. Harargee jaaka East Harargee zone jaa. Okay, duo maali Arsiin miliyoona 45 jettee waati. Okay, Arsiin miliyoona 45 jettee warri yaar. Amanuu baattus. Jiraattonni magaalaa Shaashamannee qofti namoota miliyoona 4. Wacina amma waan jaan. Adeero dhiisii waan kana Oromoon East Harargee dhaggeeffadhu Harargee bahaati lakkoofsa mataatti Harargee lixaatti ni daanee beeku. Harargee lixaatti ni daanee. Mucaa kanatti East Harargee waliin lakkasii kaa'e. Population godhime. Lakkoofsa namoota magaalaa Shaashamannee qofa keessa jiraatan. Okay, top 10 dhaggeeffadhu top 10 ilaalla gali as ilaali top 10 top 10 asumarratti kalmatti suma duratti hin godha na guddisi boo. Ayyee qorataa siin guddisaaf shir. Na guddisa. Laali top 10 laali tokkoffaan eenyu Oromoon miliyoona 40 miliyoona 80 fayyaansanii sooba jedha kan kana ifin soodina tokko miliyoona 3,900 fi 54,416 Harargee bahaa lammaffaan Arsii miliyoona 3,800 fi miliyoona 3,894 fi 248 Jimma sadarkaa sadaffaa West Shawaa akkasumatti Shawaa West Arsii Harargee kan itti daanee beeka West Shawaa amma East Shawaa Gujii Iluu Abbaa Booraa East Wallagga Baalee akkasumas deebisee Harargee lixaa jira kanaa jira jechuudha. Sigalee akka Oromiyaa tokkoffaan eenyu lakkoofsa mataatiin Harargeen bahaa sadarkaa tokkoffaarra jirti lammaffaan Arsiidha. Kana qabadhu. Jaalattus Google seeni waan fedhe nuuf. Hundi dhaloota ammaa kana wal sawwaduun isin barbaachisu. Kana keessatti laali walirratti deenu kana keessa wanni hubachuu qabdu Hararii fi Dirree Dhawaan ummata Oromooti garuu kana sirna mootummaa wayyaaneetu ummata keenya adda qoodee beekaa akkuma jiran kana ni beektaami. Hararii fi Dirree Dhawaan irraa hafee Arsii West Arsii East Arsii Baalee West Baalee jedhanii kan adda qoodanu. Qorataa gista kamuut godhadhu. Ummanni Hararii fi Dirree Dhawaa keessa jiru bari waan ajaa'iba si ta'u bari ummata miliyoona meeqa bara Oromoon. Aboo kijaan kun Baalee fi Arsiin kutaa adda addaati bro. Kutaa adda addaati Baalee fi Arsii maal? No tokko ta'anis ibsa tokko ta'anis Harargeen bahaa fi lixaa bara Harargeen lixaa nama miliyoona 3 fi 400 bara walirratti ni daanee bara Harargeen. Arsiin fakkaatu bara uummanni Baalee Arsiin fakkaatu bara uummanni Baalee. Ni babbareedan kabaja qaban
ummata naamusa darasa qaban sheeka Amma qaban. mucaa kana qoy nama tokko itti dubbanna. Qoy shaaya Harargee hundaan fidanii mucaa kana irra deeman akka nuyi gaafii takka qoy murtii gaafii takka Ayyee. Munira Oromoon meeqa? Oromoon meeqa? Kudha tokko. Kudha tokko. Rabbuu tokko isan godhin. Yoo itti lakkaa'u baate Oromoon kudhan. tokko. Yoo itti lakkaa'u baate kudhan Oromoon. Fix maal olii gadi u'uu jettaree sirra. Doktar Gammachuu waan jee rabbuu tokko isan godhin ayyaanni isaa tokko taanaan jee. Akkatti ilaal murtii guutolleen akkanatti goolii galuu deemana wajjin. Mr. Hamza sodda kabajamu baga dhuftan welcome. Hamzaan sii fida Hamzaan ni jira waan asirra jira. Ni jira eega. Ni jira. Sodda. Soddaan jee maarkuuti namata Use soddaa nama. Soddaa echaa baane. Awoo jirtanii? Ni jira. Baga jiraattan haasawa bakka xiqqoo waa wacaqee isaan jira isin dhaggeeffataa jira ijoollee wal harkisee haasawa. Kara itti gortu dhabdeemi soddaa Hamza anas na jaalatta Kiyaaris ni jaalatta. Eessa si jaalata sin jaalatu. Eenyu Hamzaa yoo nan jaalanne asirraan gabbu'a. Kiyaar Bashir. Ofii jaalata namni. Kiyaar dhaggeeffadhu. Oromoon tokko inni tokkicha sun immoo gurraacha. Waa gurraachatti amananillee. Ati bifti kee bifa golditi Oromoo miti. Kana amani. Bifa warqiiti laale asumatti hoommaan tana. Ati Oromoo miti. Mee anaaf ibsaan mee bifni keenya maal qabdaan jirame. Ati bifa goldii warqii irraa qabda ati Oromoo miti. Oromooni inni abbaa fide gaafadhu gurraachas waaqata gurraachatti amanas. Oromoon waan qaqqaaliin jaalattu kaakunoo bifa goldii kana kunoo akkanatti dhiibdee ofirraa kan bagooti. Kuwa kun Oromoo fakkaata. Maka guutuu. Bifa goldii kun maali? Ibsa. Ati makaadha. Makaa wayiti. Makaa uummata Yahudaatii fi uummata Oromoo kana qabda. Shoof ibsa mucaa kana ibiddatti hin oofin naatu geemii si kenna atillee ana bira dhaabattaa niin beeka namni cuftuu namni Harargees Arsiis Ilus Wallaggas Shawas akkana bira dhaabatan niin beeka akka murtii guutoo waan jaan kana obboleessi murtii tosoo jiraate akka naa kennu haasoon barbaachisu alada galgalatti naafsii geemii taphanna yalla dalagi baanaari ammaan tana dalagi man dalagee si erga baanaari yoo ati moote ani miidiyaa irraan sii bu'a obboleessi wallahi buutullee anallee hin injifattullee baay'isoo an ofirra ol fincooyite beeyta akka tokko si qabbaneessuu qofaan fedha tanaaf akkuma makiinaa ibroo ibsaa taati makiinaa ibroo ibsaa obboleessoo taslaa jenyeefi jirra taslaa miti baala gaarii na jejjan waan kana baga dubbatte taslaa Oromoon bituu dandeessi heer taslaa Oromoon maaliif hin binne ma Harargee kophaa toofa taslaa eenyu toofu jira ni beekta zakkii daalaas toofu jira deroo naasii taslaa Oromoo Itoophiyaa keessa taslaa nama meeqa qaba daata ammas meesarchi godhees baase obboleessoo taslaa konkolaataan elektirikaa hundinuu ni gala biyya koy taslaa jechuun bara Hayilan Maaskii kana ni beektame Hayilan Maaksan yaa taslaa saayibarii miti kaniin anje taslaa Oromoo nafis maal taate heer kee waan hin dandeenye dubbatin ka taslaan qaalii bar obboleessoo taslaa biyya sanatti taaksii taslaa dhageeffadha viidiyoo kana waraaba taslaa Bini isaatu shaala makiinaa taaniiti adda bara. no Hamzaa dhiisa kana miti hoo dubbiin taslaa binnee jee viidiyoo kana waraaba naa kaa isin ibroo ibsaati taslaa binnee fi hogguu ati wajjin suuraa na kaasi ati hin jenne murtii anaa muxxee kallacharraa qaba akkam no na dhageeffadha harree salta gaafas Marra koo ayyee na dhageeffadha viidiyoo kana waraabaa kaa isin warri asirra jirtan hundi keessan makiinaa ibroo ibsaa taslaadhaa janyee jee eenyu jee Kiyaar Bashiirtu jee quba qabaadhaa itti fufi akkana achi booda immoo ashaabbattee akka ati teessuun fedha laal ana shaabbatee akka an taa'uuf gaafaati geema hojii taphannee namooti yoo ati ashawaa fi qafiiraa dirra dhawaa dhayxee ati hadiidan tumin miidiyaa kana cufarraa galtee jechuu murtii aladuma kanaamii fi dura namni geema qabu ni jira akka nutti muufanneef ma kan keenya barka gurbaa solloqaa tokkoo fi gurbaa Oromoo tokkootu wal wajji taphata waan taateefuu kun ballaman feesisu biyyaalessa waan ta'eef rakkoon qabu okay murtii guutuu dhagiya waan takkaan explain isinii godha taslaan model X da karraa gadi jechuun taslaan model X USD katee sanuu katte fayyadaman miliyoona 20 hanga
miliyoona 28 qabadhaa dubbitan Itoophiyaa keessatti. Sana 20 million up to Rakkumaatti 30 million. yaaboo Ibroo ibsa. Okay, New X lala mas New X 2023 34 million up to 65 million itu jira. Maal Okay, keessa jirtire? USD jechuun sanuma New yoo bitatte miliyoona 30 hanga miliyoona 68 ti irra keenya. Kana qabadhaa taslaa bitu deemna jee dubbitan qabadhaa Taslaa asumaanuu. bituu deemna je'ee waadaa seenee Obboleesso seerri googilirra jiru lafa Itoophiyaa No, keessatti Teslaan dhageeffadhu. Teslaan akka doolaaraati guyyaarraa black market haa deema obboleessa kiyya Teslaan. Yaa. Maal ta'e? Man qara'een deemas Teslaan akka gosa doolaaraati waan guyyaarraa jijjiirama deema. Ani gatiin hin siimu jiru gatii daqiiqa ammaa kana. Now nin beeku. USD qate USD laal model X yoo USD taate kan fayyadame. Kan fayyadamanii gurguran miliyoona 20 hanga 28. Adeeroo ati ammallee Taslaan- shawwadamtee jirta. Taslaan stock marketii wajjin deema. Ammallee shawwadamtee Bitcoinin jirta. takka gadi deebi'ee Jalqaballee kan isin shawwade Hamzaa maaliif beektu? Hamzaa jite ani ministiraansii ma kan isin shawwade. Makiinaa tana bitaa jee ajandaa kan isin kanne Hamzaa jite. Kan isinii babal'ise murtii guutoodha. Amma deebitee ajandaa akka Ajandaa sanatti hin kaasini geemni keessa yoomi geema qabadda amma isin lamaan. Abbaa bira dhaabbadda anaaf beeka isin lamaan kana keessa isin lachuutu Hamzaa dhugaadha ganta soddaanii kabanya dhageeffadhu. Hamzaa isinii darbe ajandaa kan itti deebi'ee taslaa binnee itti miliyoona 20 namni miliyoona 2 walitti hin qabin ragaa naa qabadhaa isin viidiyoo kana waraabaa. Ati achi keessallee seentee dhahuuf turte. Into ani Ibroon akka badhaafamuu hin fedha. Ibroon akka argatuu hin fedha. Ati achi keessa seentellee akka baratte dhahuuf ture. Konkolaataa wantaa keessa seente komitee na godhaa jettee waa rukutuu hedda ture si harka qabanii. Arsii keessatti komitee ta'a. A'uudhu billaahi mina sheexaan Yaar biyya moo Dubaay jirta? Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Yaar Biyya dhaquuf hin deema torbaan dhufu. bakka yoo bituu baattan makiinan tokko ta'a waggaa sadi dura gibbii keessatti dhiisee deemanii jira. Ibsa abbaa jaalalaa itti himi. Fuudhii geessiif. Oi, khiyaaran gamta katti Ibsa Ibro ibsa qaqqabame. Agamta qabuuta qaqqabe Ibro. Yooma Ibroo bira gaanu himi guyyaa wajji. Akka nama arsii tokko. Update goonee post isinii goona. Icciitii godhi waan kana achi icciitii godhi xiyyaara asin baasini. Ijoollee jidduutti hin dhageessu waan kana. Hamza Sarpiraayisii qofarra waan jira jara amma. kana goote ani hin beeku gabbara guddaa sirraa fuudhaniinsa waan ati jara kana goote mililika Oromoon goone naas si hima adeero. Obboleessa Khiyyaame ati dhugaan si himaami. Ajandaa makiinaa siif fidee itti kanne. Yoo makiinaan tun bitamte ustaaz ibsaa dhiisanii makiinaa eenyudhaa bitan jechuun ni deemta. Yoo maaluma fatanaan dila kanaa amma immoo taslat dabarsite. Maali boo manni kun maal si godhe? Maal sirraa balleesse? Hayi. Fi warra soddaa wal afaan kaa'u deemti waan dalafaan qabaatu. Xiyyaar. Dhiisi Hamza murtii guutoo naatu beeka jidduu san seenee waa dhahee miliquuf ture dubbiin ta'uu fi diddee amma makiina nun jirtu jee haasa'uu jira laal. Kana Makiinaa yoo bittan nu gorsisaa gaa makiinaa nama tokkoon dhaqii makiinaa mashitaa akkasiitti fudhadhu namaan jaa. Akkamitti shumunii fi shilingii guurtee bitta silaa. A'uudhu billah. Inna lillahi hijaaba waan akkana dhageenya nuti. Bar laayikii takka qarshii sadii yaa bar. Laayikii takka rakar sadii guurtee makiinaa artistii bittaa hijaaba. Makiinaa Ijoollee karaa biraa kutti afaaniini. dhiisni shaayyee dhiifne Hamza dhiifne yaa soddaa naariin. Hamza kiyya naasaa lafa dhumaa nama ijoollee durriyyee wajjin seenetu akkanuma qaanaanulleen akkanuma qaanoyne. Tana bakka abo guyyaa qabadhu alada galgala taayyee. Alada galgala Oromoo goba qabaadha. Yalla. Galgala Okay. Fi dhibba shanaas jiru geemii keessan dafaa hima. Amma yoom goota? Alada Alada galgala. Alada galgala naaf kee argeema taphanna. Akkamittiin taphadha isinii himu? Ani Oromoo ta'een taphadhu. Ani Somaalee ta'eetiin Harargee ta'ee taphadha rakkoon qabu. Akkuma isin nuun jettan san. Isin Somaalee nuun jettan. Ani Oromoodha. Okay, ani Oromoo ta'ee. Rakkoon qabu. Ani Harargee ta'ee. Ayinaa ani Oromoo miti rakkoon qabu. Harargee ta'eetiin taphadhaa yoo ati moote. Kiyyaan kun dhaggeeffadhu Harargee qofaa miti ganda soddaatiin waliin isin faaxee isaanii halkan irraa dhiichisaa bula Kiyaar Bashir kun hin dandeenyu waan hin taanetti oofin kun faaxochiin Ibsisha itti narraa himsa. faaxochiin ganda soddaatu Itti hima. Abbaa jaalalaa dhaggeeffadhu. halkan wajjin cafaraa bula Halkan kiyyaan hin kun. jeein kuni borsaa qabee dhanaa jala deema shufeeraati taaksii of Dubaayitti. Anaa si hima dhaggeeffadhu. Wallahi sodaatte murtii. Akka tokko Wallahi warabba sama yoo ati namoote laa gaafa kaan gurbaan keessa waan jee yoo Hamzaan ashittii fuudhe qofoon mataan baafadhaa jee barnu faraddanii yeroo hedduu ni obsine malee
Murti guuto waa takkaan si sirreessa dhiifama qoyi laali bakka ani harargee miti Somaalee ittisani wayin si sirreessa takka qubee afaan Oromoo abbaa keetu tolcha qoyi Murti guutiin Oromoo miti. Alaabaa Oromoo gochuu deemtaati. alaabaa tanaasi maqaa murtii guutoo kana hiikkaa isaanii beeytaati kiyaar. Araddaa murtii guutoo aanaa fadis. lammaffaa deebii faaruu alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaa. Dhaggeeffadhu qorataa hoggota kana obsi. Murtii guutoo jechuun aanaa fadisii jee. Seenaa murtii guutootiin itti hima mucaa baktii kanatti dhaggeeffadha cinaa namaa kana. Seenaa murtii Obboleessoo. warra lolee murtii guutu. Wanni ati himtoomtuun jiru an Somaaleedha jettee jirtaa ati Oromoo Harargeetillee miti Arsiis miti Baales Nama miti akkas ta'e Harargee waliin tuutu Iyyaa barbaadada. Solloqa. Ani Harargeedha Oromoo miti. Oromummaa isin kan inni amma agartanii fiigaan isin. Nuti amma bayyanatti miti rakkoon qabu. Fiigaan isin rakkoon qabu. Amma arganii. Amma argan amma dammaqanii bar. Kun lamaan isin lamaan gaafa murtii guutuu Dubaay dhufe san waan takka wajji nyaatan moo qiyaamaan isin jidduu deemtu maal? Waa qiyaamaan nu idduu deemtu naafi inni dhugaa teenya wal garsiisneeti akka Kuni Solloqaan waan beeku jalaafna. bar aspaaltii Dubaay arkee kuni galaana moo aspaaltii yoo nu liqimsa jee aspaaltii irra jechuu ila. Anummaan Faransi irraa dhufe moo? Faransi irraa dhufe moo? Habibi. Ni kijibdan malee isin lamaan wal jaalattan. Sobdaniiti uummata kanaaf fi Ummadii dubbii si kaasan uumuu kun barbaadan. jaalalaa fi an jaalalaa kanaan barbaaduti. Ani waan hin fedhu kiyaarii wajji taphannee. Iyyaa Solloqaa kan amma qaana'uu qaba jaal Hamza. Sodda. Arrabnumti isin wal arrabsu jirtan muka jaalalaati boosa. Wanta dalaguu danda'a. Eenyutu poostara dalagame? Poostara naa dalaga. Amma Poostara namni dalagaa na erga maqaa eemishin godhatu poostara. poostara kunoo ammaan isin dalagee baakgiraawundii iskiriinshot godhatanii qo'a. Viidiyoo beeksisaan isinii godha Facebook irratti Yes. vaayiraalii Naa ni jira. qabadha. Laa. Dhaggeeffata budak. Oromoo kuma 500 TikTok irra nu laalu jira. Oromoo kuma 600 Facebook kiyyara nu laalu jira. Waan hin jiru. Hamza Ibrahim kana niin beekaa bar Hamza kana. Hamzaan Ibrahim hadiisa keessan isinitti musheekoti isinitti musanii dhaggeeffata. Yoo Kiyyaa Solloqaa. namoonni an miidiyaa irratti silkii cabseetiin Feesbuukaa fi TikTok diilee godhee gala. Ammoo Harargee ta'eetiin taphata. Murt tanaan dubbachuu deema. Gizee yoo kiyaarsi moo'ee qixaanni maali yoo ammoo murti kiyaar moo'ee qixaanni maali an tanaan dubbachuu fedhala qixaata dabaasaa qaba. Hoggaan an isa moohe murti guuton dhugumaa an Oromoo miti. Ati Kiyaaro Oromoo kutaa 11 gadi buutaa. Ati dhuguma Jawaar xiqqaadhaa. Ati dhuguma hayyuudhaa. Ati goota jee viidiyoo dalagee profaayil irra naqaata. Sakandii diidama jamaami. Okay bareeda obs. Murti atis lafa haadha. Akkuma inni jetti waan isa fakkaatu wajji lafa haadha atis dafi. Ani waan hin jiru. Gaafa isaan namoonni dhuguma muummeen ministeera biyya kanaa Abiyyi miti. Gareen billesa waa bulchitu Arsenaal waan caafuutii jeeti miidiyaa irraa bada salphaatti. Kanaa miti. Aboo siyaasaa bitti tuqin makiinaa tana Asii miti. Akkuma isaa sallaala amma inni bareedduu lafa kaate kiyaar. Atis waan isarraa deemaa kaa dafi. Hamza Ibrahim. Barkiyyaan afaan Oromootu hin beeku. Namni haasaa qola qabu hin beeku bar homaa. Aboo kiyyaa harreessala dhaggeeffadhu gaafaan. Bakka amma bidda qixaata kunoo kana. Qixaanni kana. Kuma 30 na wajji suuraa kaatee argata. Innis nama tokko wajji kiyyaa Solloqaa. Awa dhaggeeffadhu Khiyaar Bashir atis dhaggeeffadhu rabshaan irra hin dhaabini. Maqaa kanas kan jedhadhu Khiyaar Bashir maarree maqaa waan biraan na fakkaata. Khiyaar Bashir Oromoo jaamee jira qoy. Amma waan takkate walii haa gallu. Yoo murti guutoon si moo'ee nama 20 gabbaafteetti akka du'aa'itti nyaachifta. Murti guutuu atis yoo inni si Harargee moo'ee jettee nyaachista sanuu. Sadarkaan isaaf deemti hin ta'u. Harargee jettee nyaachista. yoo murti guutaa moo'ames murti guutaa deebisu. Qixaanni baaseetiif hin jira baran. Isin nu murteessaa. Bakka anaa isinii Maqaa isaa murteessa. Khiyaar Bashir kan Aashaa Arusuu jirjirrata. Munira Isa ati nu murteessi isa abbaa jaalalaa. Ayaa guutaa kana dhaggeeffadhaa anaa isinii murteessa. Khiyaar jee sirri qixaanni. Atis faallaa khiyaarii fidadhu murti guutu. Waa'ee Ani parsinaalii waan hin jiru dhaggeeffadhaayyee. parsinaalii isarra akka deebi'u fidadhu bareedaa jira. Yoo feetanaas Yoo Khiyaar namoo Okay.
Yoo Kiyaar Bashir namoe. Godhadha. Yoo Kiyaar Bashir namoe. Ammurti guutoon. Ati kasii miti ati yoo isa mootee himadhu waan inni qixaatamuun sani teedhiis isaa himata. No dura waan inni qixaatamuun himeefin egasii qixaata isaa himata. Ta'u isaa sitti himata ka qixaatamtuun isaa sitti himata ati waan isaan qixaattu himadhu. Dubbiin akkas ilaalla. No baanaariin dalagame dhaggeeffatu. Kiyaar yoo na ammoo waan godhu siimu. Ka isa fakkaatu. Yaa akkuma isaan dubbadhu akkuma taariiru. Amma murtii guutuu dhaggeeffatu isin fi murteeffatu hin dandeessanii qixaaxa nuu isinitti murteessaa walii qaxxaama. Murteessa Hamza. Diis baqa dhaggeeffatu. Hamzaan Ibrahim haa dubbatu mee oguu takka. Oy Hamzaan naa murteessaa fi Kiyaar yoo mo'amee porofaayila harreerra kaata. Murtii guutuu yoo mo'amee porofaayila Somaalirra kaata. Somaalee qofaa miti. Somaalee harree salturraan kaadda yoo feete rakkoon qabu. Waliin galaa. Bakka karaa bareedaa. Ajaa'iba naatee yan. Naatee jira. Enumaa waan harreedha yoo ati namoota murtii. Harree saluu miti harreedha. Yes. Harargeen maal jettee dubbataan arsiin akkasii miti akkasii hin jallisinaa jeetu si dubbata gaafas. Hin jallisinaa Arsiin arsiitu uumee Oromoo tana jeetin si dubbadda. Hunduga magaabar. Tuuf. Oromoo arsirra keenye arsii rabbirra keenye jaaniimi. Dur. Lakki hin jedhani akkasii. Oromoo harargeerra keenye harargeerra keenye jaan. Ati maal goota arsii bira an Oromoo taheetiin si wajji taphadha. Ati Oromummaa kee mirkaneessuuf taphatta. Ara baakii Oromoon tajimmaa tadheen gadda ta isin wanni jettanii sanii miti. Tamii hojii taphatta Oromoo taate arsii ta'e taphadha. No, Oromoo calqabas walii galle amma no minimize ol gochuun hin ta'u kaa. No gadaboo ta'e taphadhu adeeroo. Aboon madhiis amma murtee qixaata lama qofa godhata. Tamni Harargeetii fi Harusiiti. Wanni gidduu